مخاسي Umarokon Aman gabula. tuh bisa mari. مخاس Apa tuh bawa mal tuh? أوني أنا لك Tanya jalan dia. Di sakanya na bulta kanya kala wanda biya fitarna. نقاتي Kasi kala yalla iya kana gatti. Ma hunda wana tes. Ada mantra lah sih memang gosar jadi pergi demi. Ayya. Ni mam ti ni magan tes. Haga ini wa hundo waruti ini mah wanne terenjut. Wa hunda ganda kayak ini sakani erke wa hunda jahil sih gore samboda wala kas dabar se wa hunda gore ini khawur tebte samboda ka wanne tamare wala ka gana at manam bane sih gore. Hayya kati manambay. Ila gorsa jaga per ni Deure kan. ti ma tu sina ga ay direnya kiya. Ma to anda na wali sin fide ba. Wala nu fitte khalas ni ga famal hay. Ni ga Wala ka nu fitte wa khalas. Ma ni wa hunda jana ma bitu tu ba. sina ga kaysa Nu gana wala na garta ni waya. Khalas gana. ديكم أما نافسين ياو كم نام هذا بيجا كلو أنا سيف ردي بيجا كلو نيفا Ay akan itu kan. Datang تان دي سخلاص قايسين وانا رانا ريتي مره بيجان خيس في أمي وانين دلوا drama dia tadi sini gini. لكن لو وين فرجوا فدام مره من دو من را ونين ندام كيس ما ترى من رجال Lu mau lihat ini dia ni. أيوة أما سنيفو جريني بيجا تنا هذا سمبر بنا ما يسيف ردي بيجا كلو بده كم يتاتي أصل Asma wajib jirat temu itu. لا وسط الجنجرة نان هذا بيجا كل أرضي أروميا مغروس إنك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawda betul ni akam jadi naga. Aras kuno debne dufne. Aku mah itu bas wallabne deyane. Ambrain deme isan achka jatip sanis. Isam bakawa gizin wana shakawa khanuman nityadi jarti ajaibat na paise bidit. Wal barsise fidep inni aske bas nashakawa ma debi. Oso waun demtatin. Fe nashakku egal. Wa ambra taase kasu wallamne din bajidde mede. Takasiti mantra me adima iteme mantra ni uno urbagun untane uwe hafu. بس كيست يوين سقافة بربادة حفظ صنتين أكم سلادات ثاني فيني Jartaan finna mun amma orang tarang woloniti ujung tu gurte khani devi ad bakasiti alfarari. Sani ko magu inu intane yamu gudawni. Kharakhani nashakku jira. Akamin bai da ini mantra kharakhani isi hojis jiratu pada si hojis jiratu pada. Iya jeni mentara dura. Yo dia teras ni jini jirada menamen ya iya sejo jaya gura. Bodas debe sekti sekamu jaya guru dema. Aman tara tara itu adi mantra yo itero ya oso wa unda tisene duro. أصلا تنسين ندورة خابس أما إني فدلة إسين تنكم سلاني فاتمو Isi maali fuudhaa fi jettee huccuu isaa hundi guurtee facaaftee fi firraa ariiteemma. Inni immoo sana hunda illee qabu jechuudha. Deebi'ee isiillee wajjin jiraachuu waan barbaaduu fi malee wanni ittee guuru. خلاص كاكس كانان إيه إسين فرادي تكاغناني ديبي أدي روتشتي Maaliif hin deebine ni deebine. لا ممكن نوان ديبون سوا إيه إسين فرادي تدي سنافتا مالف جنان فرادي تي وان ديبو هن ديبو نتين فكان Hin taane dhiisini. Naa shakku eegalee bara mamnaatu taatee waan hundi godhee si wal barsiisee. لا تشكو ده نقابة سنين نلين تيمتين جرا نمني أبليسن شكو أتيك أبليسة تكتين سلالة نافني قالوا يسين كجبتي خلاص نرى دي موجته وما ركون قبلك قالوا إنك يسين نافتا يجتلي خابس أكدن ديتي بات Bara nama nantaaf naa kun taane dhiisini. Namni shakku kan itti adiitiin duraanuu wal barsiisee maaliif ni shakka? شكو ساتنا جرجرين أتلاني بس يو إنك شكو تيلي قشكي تنا نمي فتو أنا نم فتا شكي ني دمتي توان دماتي نم فتا سنجدورا هنگان دندوغا كتيني يالا تشكي تنا جابس قرو توان خرا براغا اترفنا اگر مالف جرجر ترى أتلاني Naa arsee bara naa arsee maana shakkame mee maal duraanuu itti adiitiin barbaadee kasi wal barsiisee maana shakkaayyee maa hagarumatti osoo wanni خلاص dabalamu. أتلي لما خايناري نري سقطس قباري خلاص مالي جنانا كانت هم قبضو إن اللي نقرو خالك إن أتينا أنتاني بلتانا كنا نانجا دارتي يا وجنجرا داسي مفادو ينانجلي إران دابدان اللي نمارك كون قبو قرو لكي نين تندا هوا هندو قرون دندا سيس نين دندا سيس يون دندا جاي قرو شريانا فرو يبتي ومارك كون قبو Amma bara inni barsiifuun ta'uu bara namni
jaartii taanuu dhiisuutti hin jiru itti deddeebi'ee kun ofirraa ariite maarraas akkamii hojii jiraatte meeti nama jaartii taanuu hojiin jiraadhaas duraan inni hajjeetini. Nini خاتنا خلاص كايو جالتي بس يسينا يمتي بدون مشاكل تكوج جيراتن اللي waan mushkilaa qabu natti fakkaatu garuu waan rakkoo qabu natti fakkaatu. Eegas deebis maal jaajiraa turis maal deebee maal si godhaa dhiisii uumaan tanaa dhiisi. Itti yaada garuu waan illee akka jijjiiraa kana dhiisiin hin taatu. Ittuu seeneen agarree amma dura. Bara ammoo itti seentanii bartaara fara jettanii mi? Itti yaa'u jettanii mi? Malee ganaadha yaa'u jirra malee itti seeneetu hin agarree bas laakiin kaayoo xiqqisoo lallaallee. Xiqqoon ulfaate garuu ati ana shakku isaa kanatti hedduutti yaade waan ta'eef ammoo jira. Laata shakkii keetii anaaf fixaanii dhumti waan hundaafuu waan namni jiru. Waan jira hundi sitti mee dadhabdeemi. Amma gara abbaa keetiin hima rakkafirraa dabarsa maaliifi booda kana hin qomanneef. Laa ganta keenyallee dhaga'uu qabaa kalaasumaa rakkoo hin qabu. Itti himee waan hundaafuu garuu jirjettee ganta keenyatti illee ni mingaa. Maaliif inni namni barsi dadhabee barammas barsi dadhabee. Laas dadhabee osoo hin ta'in kan hangana dadhabeen jaamtu qaadilleen. Hangana dadhabeen jaamti. Amma usti nuti jira malee yaa'ii ilaalaa minaa maatu ustee yoo dhiiftee biraatiin ta'uu maa rakkoo qabu amma antara irraa dhaabbatteeti. Laa haa usteetuma yoo dhiiftee irraa dhaabbatte yoo kana kaabas guyyumata kan akkanumatti hin taatu. Amma hangumenne kanaas nu jittuu gosa qajeessanii fi shakkuu dandeesse moo sababnummaan attuu yeroo akkanatti kunuu bas akka inni joosanis keessa jiramu maalii hangaruu isa kana naa tahee jira jaaladheetiin jira maal rakkoo qaba kalaas akkas taanaan feetu himi feetu dhiisii ganda keenyatti illee anis ittiin himaa waan hin beeku takka raayee akkasitti tole godhiisu hin jaatillee. Amma san qofaa miti yoo barama viidiyoo keessatti illee wanti naan jee isin hin taane waan biraa maallaqa manaa nyaatee minaa jeena shakku jira. Maallaqa maaliin nyaadha duraanuu maallaqa ajeetiin isa walitti isin fideen. Laa haasana kalaas shakkuma hanga sana osoo hin ta'in kaata maallaqa waan irra siin jennellee hangasuma siin jee san tarsanii kalaas dhiisi garuu waan akkasii sanatti hin deebiin ani naatee jira ati garuu nu jidduu budee kanatti hin qoqqoratin maaliif jennaan kan nu kun amma dirqama himuu qaba maaliif isa dadhabee imma dabarsuun qaba karra. Kalaas dabarsii feetu amma himii dawwali feetu hatta dawwaleetiin sikkannaa itti himuu dandeessa. Ati maanta irraa sibiil maam gorsa jala barachuu deemi. Ni ni maam tii ni ni magandattees. Haga inni waa hunda walitti inuma wanni ittiin jirtu. Waa hunda ganda keessaniis akka inni ergee waa hundi jaayisa sii godhee san booda maallaqaas dabarsee waa hunda godhee inni haa godhatee fite san booda hanga wanni ittiin malee walaa akka ganaati manaa baanee sii godhan. Hayya akkati manaan baay'ee maaltu si nagee waa'ee jireenya kiyyaa. Maatu na nagee naa waliin si fitee bara. Waliin nu fittee kalaas ni gaafa maali hayya. Ni gaafa waliin nu fittee kalaas. Waa hunda maaltu si nagee keessa si. Nuun ganaa waliin nagartanii wayyaa. Kalaas ganaa waliin nagarree kam jechuudha gaama nu hiitamoo. Malti si manaa waliin baatu kana. Hayya. Maali akkasni haadha abbaan gisee nama dhadhaa namni dhalaa tokko gisee jabaattee yeroo keessatti huriyyaa kanaaf maaliif jennaan namni mana tidhu hin jiru. Waan ijoollee xiqqishoo raafuu. Gorsa yeroo itti gaawaanis ta'uu ni danda'an waan jiraatu. Taana gorsa taane kan nagadin seenu qabanne naan taane naaf taati. Taati akkamiin dirqama fudhatta maaliif taatu kaa maaliif jennaan bishaan tokko dirqiidhaan qarsaan garaa dhuguu jechuun ni taati. Wanni siin taane kalaas kaa. Maaliif yoo nama fayyadamee seen siin jenni seenta. Yookaan gandatti meetiin akka balbala waliituun baay'isuun godhan. Hemi gandatti yoo hin tillee nuti gandi nu bira hin jiru yoo isaan hin taanellee ni isaan ganduma sana maali gaa dirqiidha. Ifin kan taatu wali. Ifin kan na yoo didan isaan maali? Hai. Isaan maddaati waa akkas taanaan. Maddaati maaltu tegaa yoo isaan didan kalaasuma rakkoon qabu. Ammaan taanaan nuti taraa duraa wanni walii gollesiimu. Jaartii ta'an hiikeeti. Jiraadullee gaa nammaan taanaan naan taane jaartii isaatiillee fedhu jiraatee fedhu haa hiiku waan nan naqu. Kalaas dandeetu maanillee fadnaati yeroo guddaa waan hunda naa goonaan waa'ee sila jaartii isaa nan naqu. Waa hunda olee bari'oo haasisi godhate bari'oo jaartaan hiike rakkoon qabu. Jaartaan bakka inni immoo hin ta'u. Maaliif hin taane yoo jiraate maal rakkoo qabu? Hin ta'u bakka ammata jira muriiti dhiisi. Dhiisi go'annaa ta'a. Maaliif naaf ta'eemi fedhaa hojii jiraatu jaartii isaa naaf ta'an akkanumattu. Waa hunda dhiisi deema. Kaya mana yaanaa waliin. Karam yaana. Ni galaga. Maal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Akkam nagaa jirta. Maali jirta? Maal asii jirta dubaa isaa erga nan dhufe dhaabdanii bara. Seega maalima. Akkam Na shakkuu eegaltee malee alma haa itti yaadee walitti simbisaa. si shakkoo na eegalee moo? Amma si shakkoo irraa dubbii fardii turte. Har'aa achi buteetiin kana mana. Jaartiin rabshaa ajaa'ibaa irra dhaabdee uffata ijamtu akka facaafte waan taateef. Anamma biyya tana keessatti ni beektaa miree bulchaates. Biyya tanatti aangoon ta'a dhalaati. Akkasii miree. Saniifuu amma taa'anii si shakkootiif taa'anii si dubbadde dhiifama. Amma naaf isiin yaa'u qabna amma. Hara biyyaa galuu. Ani si fudhadhee biyya galuu ni fedha. Ayi akkamitti gaa? Gaartaan Taandi isa khalaas gaa isiin manarraa naarii ta'e miree. Biyya tana keessatti hidhamee waan hin yeroo ammaa iddee bita dhiisuu hin jenne. Dhaqeen waan fudhachuu fedhaa miree manarraa waan hin daangis maal jedhu manni fayyaa. Yooma wallatanii itti yaadani. Eeyyuu amma saniifuu jireenya biyya tanaa san barbaadu. Amma isii fudhadheen biyya galuu barbaada. Akkam jettaate asoo. Asuma wajjin jiraatte immoo itti bis. Laawa asitti hojjeen jiraannan hara biyyaa gal. Ardii Oromiyaa magirroo san keessa dha'ine. Duraa asitti waa hunda guuti samboota galtan malee kan ittiin ta'uus. Laa gallee waan guutan namaa. Laa asii waa hunda ta'eeti samboota yoo barnaa barbaadan biyya galtan. Ayyoo biyya gallee maal rakkoo qabate? Lafa rakkoon qaba maal rakkoo qaba haayidha bakka Asitti fudhatanii dura asitti fudhatanii samboota. Duraanuu asirraa telefoonaan biyyumaa bitatu hin kaane. Laa ammallee asuma telefoonaa fudhataniituma galuu barbaadanii Qaamaan qalbiin bira dheenee samboota hojii galtan. fixannoo bulchaa. Laa egaa galtaniif asuma fitu barbaachisa malee jechee. Asitti yeroo tana mashaakila nurra dhaabdisiinis waan taateef. Bootaa qajalatanii mana qajalatanii fudhatanii waa hundi ijaarii godhatanii samboota biyyatti galtan. Rakkoon qabu. Akkasumas bara ruusa dho'isaadhaa kana fajalaa san godhachuun barbaadura. Yaani sana sottanii waan barbaachisu godhattee fudhatteemi. Biyya keessa galee aruusni kan maadhaaf abbaa biraati dhugaadha. Akkasuma Bareedaan bareedaan osoo chaanuu asitti aruusa biyya tanaa kana aruusa akkaataa gara qabna kana asi biranna. Yaaddu bulchaa. Laa aruusa biyya godhatan garuu waan fudhatan asitti fudhatan malee Biyyatti fitannaa waan ta'u. Biyyatti fitannaa waan ta'u. Biyyatti fitannaa waan ta'u. Mukaasi. maal rakkoon qaba. ammaan kan hundi isaa maali? Mukaasi. Dhaabbatu waa maal ta'e yoo? Awwani ana laki. Taa'anii jala deemee. Isa kaanii ana bulchaa kana karaa waa hundaa biyya fidannaa. Nagaatti Bakka siita khalaas yalla ayya kana gaatti waa hundaa nuti biyya Handa wajjin. Hootu taa'e.